maqaan kiyya Tokkummaa Tarreessaa hin jedhama. Kanan itti dhaladhee guddadhe Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan Gandargoo Ashamuu bakka Dirree Kuraa jedhamtuttan dhaladhe. Akkasuma haati warraa koosii Shukkaaree Abarraa kan jedhamtu dookumentiidhaani maqaan ani immoo addatti ishee ittiin beeku Simboo Abarraa Guddinaa jedhamti. Kan dhalattee guddattes godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan Gandargoo Ashamuu akkasuma bakka Dirree Kuraa jedhamutti dhalatte isheenis jechuudha. Bakkuma tokkotti dhalannee guddanne jechuudha. Horri Arsadii araddaa safuu saba Oromoo biratti iddoo guddaa qabudha. Waggaa waggaadhaan ji'a fulbaanaa keessa irreecha guddaa kan keessummeessu bakki kun yeroo kaanis ammoo namoota hedduudhaa fi bakka aara galfiitii fi akkasumas kan bashannanaati. Bara 2016 garuu sagantaan irreechaa ta'ee yeroos mudateen ammayyuu madaalaphee namoota hedduu keessa kaa'eeti jira. Kanneen keessaa dargaggoo Tokkummaa Tarreessaa isa tokko. Ganama gareedhaan kaanee magaalaa Buraayyuu irraa kaanee dhufne gaafa sana isteejii irra kan jiru dargaggoota qeerroodha. Bira gaddabarree dhufneeti asirraan akka carraa as kunoo bakka kanatti kan nuti irreeffanne jechuudha. Irreeffannee gaafa ol deebinu amma immoo kan agarre qeerroo achirraa ari'anii poolisoonni ofii achirra yaabbatanii jiru. Isa booddee callisaa gaafa jedhu poolisiin gaafa ciisitti darbatu ijoolleen dhagaatti darbatte jechuudha. Gubbaa kanaan boolla qilee gadi fagootu jira. Kallattii hundaan waggaa isaa dura kirriidhaan hidhameeti yookaan wadaroon hidhameeti poolisiin dhaabatee eega ture. Garuu gaafa guyyaa sanaa wadaroonis hin jiru, poolisiinis hin jiru. Kallattii hundaan dhukaasni banamee karaa boolla sanaa garuu boolli hin jiru ture. Dhukaasni hin jiru ture. Isa booddee gara boolla sanaatti gaafa fiignu wal dhiibneetu ani fuuldura koo tabbadha gamni isaa keessi akkuma amma waliin ilaalaa turre ce'uu hin dandeessu. Gaafa asii gadee dhuftu duubaan immoo namni nan dhiiba. Namni na fuuldura jiru sin seena anis carraa seenuun argadhe carraa sanaan boolla sana qiliilee sana keessa gadi bu'ee jechuudha. Sagalee ijoollechi keessaati yaadachuun barbaadu galma beektaa. Guyyaa gaafa sana ijoollee shamarranii irra caalaa kan dhumte ijoollee shamarraniiti beektaa boolla sana keessatti. Shamarran achi keessaati osoo jettuuti sagaleensi achuma keessatti hafe sana hirriba keessa reenatti yaadatama wanni guyyaa gaafa sana jechuudha. Anis carraa osoo hin jedhuutiin narraa ka'aa osoo hin jedhuun anis carraa callisuu argadhe jechuudha. Maaliif du'e jechuudha wallaale jechuudha dukkana keessadha. Haa ta'u malee gammachuun qaba guyyaa gaafa sana boolla sana keessa seenee du'uudhaaf yeroon qophaa'e sanatti gammachuun qaba. Maal gammachuun koo maal inni Oromoon tokko ta'ee sirna sana jiddura dhaabbachuutu gammachuudhaanaaf osoon gaafa sana du'ee hafee jiraadhees waanan itti gaabbuun qabu. Hagam gadi fagaata ture boolli sun gaafa sana? Hagana siin jechuun danda'u deebi'ee laallee gaafa waggaa isaa immoo deebi'ee dhufu cufameera. Eenyu akkana baase hin beeku akkamitti akkam bahes hin beeku. Gaafa dukkana keessatti nu balee oksijiinii yookaan immoo qilleensa haaraa tokko gaafan argadhu ganamayyuu akkasittiin oolle. Ammas deebi'een gaafa ija koo akkas walirraa banadhu eessa kan jiru hin beeku garuu yeroo sanatti. Gaafa ija koo banadhu kaameraatu narraa calaq jedha ture. Isa booddee ammas akkanan jedheen. Jedhee ka'een isa booddee dhagni koo hunduu bishaan uffatee deebi'een of wallaale. Nama ta'ee kanan of baree eessa akkan jiru kanan bare guyyaa lammaffaatti hospitaalatti jechuudha. Yeroo sanaan gara magaalaa Jaajjiin jira. Dhoksuu yaalanii guyyaa lamaan booda akkanatti dubbatu taasisanii. Suura koo argitee fibiirra gadhiifamee naan jedhe. Simiti nama biraadha kun suura nama biraa ta'a malee namni akkas ta'e irraa nafuu baay'ee fuulli isaa nama badeedha kan keen fakkaatu jedhe. Garuu dhugaa kanuma isaatidha. Rabbiif haa galatu nafee kunoo namarra ga'u taaneerra. Waan nama xiqqoodha jennee jalqabne cidha guddaa waan namatti tolu kan nama gammachiisu. Unu qofaallee miti uummattoota Oromoo marti kan itti gammadan akkasitti dabarsinee siin jechuun barbaada. Achi keessaa ba'ee dhufee gaa'ila dhaabbachuun kooyi akka nama dhuunfaatti gammachuu guddaadha. Gammachuudha. Garuu gammachuun koo guutuu miti naan gammada malee gammachuun koo guutuu miti. Kan akka koo osoo hin fuudhiin kan akka koo kan akka haadha manaa koo kanaa osoo hin heerumin boolla sana keessatti Oromoo fi Oromummaadhaaf hafteetu natti dhaga'ama. Waan hafte sanaaf immoo galma hin ga'amneef waan yaadamee yeroo sana qabsoo itti ture sana galma hin ga'amneef tokkummaan Oromoo akka itti fufuufi kan ta'e yeroon sun. Garuu tokkummaan Oromoo har'aa fi gaafasii yoo wal bira qabee ilaale garuu
tokko asii gadee maasaraadhaa dhukaasa tokko immoo lagaa ol dhukaasa. Kana yeroon argu osoon gaafa sana boolla sana keessatti hafee jiraadhee na jechisiisa. Tokkummaan namoota gaafas lubbuun isaanii darbe yaadachuuf waan ta'uufii malee jedhu yoo dubbatu. Kitaabilee garaagaraan barreeffamaniiru. Garuu siidaan tokko ijoollee gaafa sana dhumteef hin dhaabbanne. Ammayyuu ani kanan jedhu mootummaa kanaanis haa ta'u abbootii gadaa kanaanis siidaan gaafa sana ijoollee sana dhumteef kan malu uummata Oromoo kan calaqqisiisuu danda'u siidaa guddaan tokko bakka ijoolleen kun itti dhumte amma harmaataa godhanii cufaniiru. Iddoo sana siidaa guddaan tokko akka dhaabbatu dhaamsa dabarsaaf. Dargaggoonni barnoota cimsanii barachuu akkasumas immoo hojii hojjetanitti jabaatanitti fufuullee akka qaban dargaggoonni dhiyeenya warrooman kun dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Hora Arsadii Bishooftuurraa.